Hashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayyatu. Jirtu uummata qeeshtii kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoo faagaleetu isiniin jechuu jaaladha. Akkam jirtu jiruuf jireenya haalli qilleensaa maal fakkaata? Waaqayyoo faagaleetu anillee baay'ee nagaa kooti waaqayyoo ta'e haa tolu. Kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtu? waan hundumaa dursa nagaatu caalaa suniin jira akkam jirtu jiruuf jireenya haalli qilleensaa maal fakkaata akkasuma biyya ambaa keessa kan jirtan jajjabaattu ana bira waaqayyoo faagaleetu hunduu gaariidha isiniin jechuu barbaada. Har'a immoo maal qabattee dhuftee jechuu dandeessu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu tokko yookiin waan amma baay'ee natti dhagahame tokko wanta natti dhagahame tokko nama tokkottis dhagahamuu danda'a. Isa duraa warreen maatii nuuf hin taane subscribe gochuudhaan gara mana keenyaatti dabalama isiniin jechuu barbaada. Warreen maatii nuuf taatanii jirtan immoo asumarraan like share gochuudhaan nu hordofaa isiniin jechuu barbaada. Warreen like gochaa share gochaa jirtan immoo galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Wal gargaaruun immoo matuma ofii bor nu fayyada malee nama biraa fayyada osoo hin taane namni nama gargaaru tokko matuma isaa fayyada jechaadha. Egaa asittaane yaadni qabadhee dhufee yaada baay'ee nama gaddisiisudha jechaadha. Maaliif sababni isaa bara nuti keessa jirru kun baay'ee bara ulfaataadha. Maaliif nuti shamarranis ta'e dhiironnis ta'e anarra gara shamarranis gara dhiirotaas waan dubbachuu dhufe tokko qabaa jechaadha. Maaliif ilmoon dhiiraa tokko garaa jabaatee akkamitti dubartii tokko ajjeesa? Ilmoon dhiiraa tokko haadha isaa keessaa ji'a 9 taa'ee kan dhalate akkamitti namni tokko akkamitti dubartii tokko ajjeesa? Gola arabaa keessa osoo isheen rakkattu waamee akkamitti kan inni rukutee ajjeesu? Tokko immoo shamarran keenya dhaamsanis ni dhaamu. Namni tokko maqumaaf yookiin abbaa manaa sii ta'a yookiin hiriyaa sii ta'a jedhee gaafa asiiti gola arabaa keessatti dadhabdee jireenyi sitti ulfaatee haala garaagaraa keessa turtee gaafa gara biyyaa deemtu osoo abbaa qabdu osoo haadha qabdu dhiira biraa waammatta. Osoo haadha qabdu osoo obboleessa qabdu osoo obboleettii qabdu jaalallee keessa nama hir'attee waammatta. Inni immoo maasi godha? Inni garuu si fuuchuuf miti yookiin yeroo sirratti dabarfachuuf yookiin immoo si ajjeesuuf yookiin immoo si gatuuf malee homaa si hin fayyadu. Si fuudhes mana siif hin ta'u. Kan maatiin kee hin beekne, kan lammiin kee hin beekne, kan haati kee obboleessi kee abbaan kee hin beekne, eenyummaa isaa ganda isaa qabalee isaa kan hin beekne homaa si hin fayyadu. Gaafa galtu ammamillee haa ta'u gurraachoftu daalachoftu wanta obboleessi kee obboleettiin kee bira hin jirre dhiira gandaatti of amantee wajjin hin deemin. Bara kana keessa nuti shamarran keenya maal dhaggeeffannaa? Nama wal lolu, nama amantii jeequ, nama waan akkasii ilaalla rafiineessa sheerii goona. Garuu gaafa namni tokko gorsa gorsu, gaafa namni tokko waan nu fayyadu dubbatu sheeriillee hin goonu, koomentillee hin goonu. Koomentiin nuti goonoo jabaadhu itti fufi mata dureen kee baay'ee bareedaadha. La akkas miti. Maaliif yoo jettanii maalummaa nama sanaa baruu qabna, maalummaa nama sanaa beekuu qabna. Namni sun nama akkamiiti? Maatii akkamii keessatti dhalate? Nama akkamiiti? Namni kun maal hojjeta? Namni kun maaliin jiraata jennee adda baafachuu qabna. Namnumti nu jaalateedhaaf afaan nuti toleedhaaf gaafa galuu waamnee boodetti nu eeggachuun sirrii miti. Dhugumaan isiniin jedha. Maaliif abbaan kee hin beekan samaanaa sirraan qabu. Kanatti qabdu samaanaa iimoo fi samaanaa feesbuukiiti. Wanti biraa sirra hin jiru. Karaa waasaappiiti kan inni dhufe. Garuu immoo bor gaafa galtee rakkinni matuma keerra ga'a. Namni tokko edda miidhamee nama tokkorraa barachuun immoo barbaachisaadha. Gaafa obboleettiin kee tokko asiitti galtee miidhamtee ati immoo obboleettii keenya ishii miidhamte sanarraa waa barachuun barbaachisaadha. Namni tokko yoo asiitti maallaqa qabatee galee maatii isaa jalaa balleesse nuti immoo isarraa barachuun barbaachisaadha. Namni tokko yoo dhiirri tokko ganzabarraa nyaate namni tokko bu'aa ta'e nuti immoo waan tokko namni tokko gaafa qabatee dhufurraa barachuun nu barbaachisa. Maaliif sababni isaa namni tokko waa yaannanidha kan mata duree wayii nuu qabatee dhufu. Namni tokko nu barsiisuun malee sun medhee asirratti lafa lafuun miti gaafa inni mata duree qabatee dhufu. Namoonni baay'een nu bannu saayilentii faagoonee waan deemnuuf hojii golaa dhormaa keessa waan ta'e baay'een keenya nu bannu. Maali yoo jettanii haaluma kam keessa taati adaraan isiniin jedha dhiira bara kanaa irratti of hin gatiinaa. Of hin gatiinaa konkumaa. Of hin gatiinaa birriitu isaa si jaallachiise malee inni si jaallachuu barbaadee miti. Inni birrii ati qabdu laadeetu kaleessa birrii sirraa nyaate waan barbaade sirraa fudhate har'a immoo si faana jiraachuu barbaadee miti. Namni si faana
namni dhugaadhaan si faana jiraachuu barbaadu si waamee sin ajjeesu yookiin immoo golaa dhormaa keessa sati cinqabtu keessaa si baasee du'atti sin dabarsu osoo amma billee ta'e si wajjin beelaa immoo jalliqabasaa osoo waan tokko haala kam keessan galiin gara maatii isaa si barsiisu yookiin immoo maatii isaa wal baru barbaada. Sababni isaa maali yoo jettanii fi inni jaalala dhugaa waan sii qabuuf abbaa manaa dhugaa waan sii ta'u barbaadu. Garuu bara kana keessa ani dhaamsan dhiirotaaf dhaamu immoo haadha keessan keessaa dhalattanii maal jettanii obboleettii keessan ajjeeftu? Maal jettanii obboleettii keessan rukuchisiiftanii ajjeeftu yookiin immoo akkamitti bor dubartii akkamitti fuutu? Hin gowwomsinaa shamarran keenya. Oddoo argitanitti itti kolfitanii ani sin jaaladha ani sin du'a ani sin caba jettanii shamarran keenya gowwomsitanii gaafa birrii irraa nyaattan gaafa oddoo garaa keessanii geessan dabarsitanii du'atti ishii kennitu. Boru karra rabbii fuulduratti sin gaafata. Lubbuun ishiin har'a duute kun bor karra rabbii fuulduratti sin gaafata. Fuutan illee ilmoon argattan. Dhugaan isiniin jira. Kana Waaqayyo bira gumaan nama du'ee Waaqayyo biratti iyya. Namni gaarii godhee deeme garuu gaarummaan masaatti argata. Kanaaf dabarsitanii obboloota koo warra dhiirotaatti of hin laatinaa. Du'aallee malee dabarsitanii of hin kenninaa. Maalillee yoo dhufe jechaadha. Haalli kam sunitti haa ulfaatu. Maaliifi kaleessa rakkattanii waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 mana dhormaa keessa hojjettanii har'a osoo maatii keessan hin argin har'a osoo maatii keessan obboleettii keessan obboleessa keessan osoo hin argin yeroo karaatti duutan maaltu isinitti dhaga'ama? Maaltu isinitti dhaga'ama yeroo rasaasaan rukutamtanii duutan? Maaltu isinitti dhaga'ama? Boroo inni duuba keenyarraan dhufu xiqqaan ganaa duuba keenyarraan guddataa jiru maal baratanurraa? Amala akkamii nurraa fudhatee darba? Yookiin immoo gochaa nuti hojjechaa har'a yoo ani waan gadheen hojjedha ta'ee dhalli koo ana duubaan dhuftu isan hojjedhe kana ilaalta waan gadhee hojjetti. Yoo ani bahee nama arrabsa ta'eeti dhalli koo isan kaleessa barsiisan ilaalta baatee nama arrabsiti. Akkasuma isinillee jechaadha. Akkasuma yoo ani garuu asirratti waan gaarii barsiisee gorsa gaarii waan dhaloonni irraa baratu waan dhaloonni itti jabaatu yoo barsiise dhalli koo illee bora narra ilaalee waan gaarii barsiisa. Waan gaarii dubbata waan gaarii hojjeta. Yoo ani biyya kooti waan gaarii yaade bor dhalli nu duukaa dhufu bor dhaloonni nu duukaa dhufu waan gaarii yaaduu danda'a. Nuti garuu yoo odduma jirrutti waan hin taane keessa gallee lubbuu keenya balleessina ta'e ollaanii kana irratti kan maraatu numa kan gowwaamus numa. Maaliif sammuun keenya hin baratu? Warri dhiirotaa sammuu eessaa fuudhan? Nuti maal ta'e sammuun keenya? Maaliif hin barannu nuti? Maaliif gaafa namni tokko mata duree nu fidee dhufe namni kun maaliif nuti irraa barannee irraa xiinxaluu dadhabna? Mee sammuu keessan of gaafadhaa. Baay'een keenya uffata keessa jirra malee uffata keessaa dhumnee deemna. Maaliif sababni isaa sobaan uffata ofitti keenya waa kukkullanneedhaaf deemaa jirra baay'een keenya. Harka duwwaa kanumaan qabna. Baay'een keenya jirra jechaadha. Maaliif sababni isaa kaawwachuu wallaaluurraan kan ka'e. Baay'oonni dhiirotaa immoo dubartoota isaanii gara biyya alaatti erganii gara biraati dubartii biraa ilaallatu. Ishiinoo as keessaati gola arabaa keessatti fincaan shinti beetii arabaa dhiqaa asitti mataa dhukkubsachaa mataa ishii dugda ishii dhukkubsachaa tarii nyaanni jira tarii nyaanni dhabamuu danda'a. Iddoon tokko manni gaariin jira iddoon tokko manni gadhee jira. Kana hundumaa dandeessu yeroo ishiin asii hojjettu inni achitti waa biraa hojjeta. Maali faayidaan foonii guyyaa har'aa isinitti taafu? Waaqayyo sii kenneera taanaan kan inni ganama sii kenneessu gaa. Waaqayyo sii kennine taanaan turiituma eeggadhu. Summa itti dhumaaf namni tokko bareedee fi ani hojiin qaba ani hojjetaa mootummaati ani shufeera siin jedhee fi yookiin ani faarfataadha ani paasteriidha. Ani sheeka siin jedhee fitti nu taalin. Dura eenyummaa isaa baradhu. Amala akkamii qaba namni kun? Rabbi isaa sodaataa? Namni kun akkamitti na busha? Boroo maalla godha? Bodhala godhachuuf an deema jedhiiti itti yaadi. Dursa taa'iiti sammuu kee mariisisi. Dursa itti galuun dura, itti adeemuun dura sammuu ofii mariisisutu caala. Namni bara kana keessa sammuu isaa mariisisu. Baqa kanuma foonsaa godhe bichaa deema malee. Innaa kana nama ammaachi dubbadhee tarii kan isin tuqe yoo jiraate ifa manaa godhaan isiniin jedhaa. Egaa mata dureen irra qabadhee baay'ee waan nama gaddisiisu. Obboleettiin keenya akkuma keenyatu hojjettee akkuma keenya
akkuma keenyatoo mana ormaa keessa hojjettu galtee yeroo duutu yeroo karaatti haftu baay'ee natti dhagahame jira. Baay'ee natti dhagahame. Kanaaf hundumti keessanii viidiyoo koo sheerii naa godha, laayikii naa godha, koomentii naa godha, na jajjabeessaa isiniin jedha, sabiskiraayib illee naaf godha. Hundi keessaniyyuu isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Amma yoomitti gowwoomtu hin gowwoomina shamarran keenya. Nama tokko bartaniidhaa fi yoo inni Wallagga ta'ee ati immoo Arsii yookiin Shawaa yoo taate namummaa nama sanaa dura qoradhu. Namummaa nama sanaa namni sun maal akka ta'e, namni sun nama akkamii akka ta'e, amala akkamii akka qabu. Nama hundumaa miti namni nagaa keessa adurreen bineensaa jedha Oromoo yeroo mammaakochaa. Namni hundumtuu garaansaa keessi nagaanaaf qaba jettee namanii. Kan amanamu Gooftaa Yesuus Kiristoos qofa. Eenyumtuu hin amanamu. Bara otoo ati har'aa of harkaatti hin qabne obboleessa obboleettiin si dhiisee si biraa deebi'uu danda'a. Sababni isaa ati waan nama goodaatti ergaa turtee fi kanaaf viidiyoo isinirra dheeressuu hin barbaadu. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaa, jajjabaadhaa. Wadaraa keessan gaafa namni isin gorsa fudhadhaa. Namummaa namaa hin ilaalina. Namni guddachuu danda'a, foon guddachuu danda'a, foon qallachuu danda'a. Namni sun maal akka dubbate hubadhaarra. Innaa kana isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaan kan viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaan turaa. Bye bye.